ሐኪም ጓደኛችን አለ እሱ ህክምናው በሰፊው ያስቀጥሏል ኦዳውሌ ሲሰጥ የነበረው ህክምና እንዳለ ኢንታክት እንደሆነ ይቀጥላል ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ህክምና የሰጠው ኦዳውሌ ሆስፒታል ውስጥ የመጀመሪያው ሰርጀሪ የሰራውት ማሂር ይባላል የመጀመሪያና የመጨረሻ 5000 በላይ እንግዲህ ሰርጀሪ ኦልሞስት ይደርሳል ብለን ገምታለንና እንግዲህ የመጀመሪያና የመጨረሻ ናቸው ሁለቱም ኦዳውሌ ሆስፒታል ውስጥ የተሰሩት ሁሉም በሰላም ያልተጠ እንግዲህ ይሄ የምታዩት ኦዳውሌ ሆስፒታል ማለት ያው ከዶክተር አብይ ጋር የተገናኘ ማንኛውም ነገር በሙሉ ኦዳውሌ ሆስፒታል ላይ የጀመረ እርሾ ነው እና እዚህ የደረስኩት ከኦዳውሌ ሆስፒታል ጋር የምታዩቸው ቪዲዮዎች በሙሉ ከኔ ጋር እዚህ የደረስንባቸው ደረጃዎች በሙሉ ከኦዳውሌ ሆስፒታል ጋር የተያያዘ ነው ጉያ ሀርአ ዶክተር አብይ ታደሴቲ ፊ ሆስፒታል ኦዳውሌ ገጌሳ ታይሴ ጅራ ገጌሳ ከንረቲጋ hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaa kan ta'an Dr. Jaafar Yaasinii fi kabajamoo Tasfuun bakka argamanitti sagantaan gaggeessaa kun gaggeeffamee jira. Sagantaa kana irratti istaafii yookaan hojjettoonni hospitaala Odaahullee kennaa garaagaraa qabachuun sagantaa miidhagaa Dr. Abiyyiif godhaniiru. Dr. Abiyyis sagantaa godhameef kan irratti gammachuu guddaa kan agarsiisanii fi huccuu aadaa Oromoo bullukkoo Oromoo kennan istaafii yookaan warra waliin hojjetan irraa kennamee fi baay'ee gammadanii kana malees immoo Dr. Jaafar Yaasin kennaa ajaa'ibaa jimmittiin beekamtu barcuma abbaa luka sadii kennanii fi gaggeessanii jiru Dr. Abiyyis dhaamsa ajaa'ibaa dhaamanii jiru dhuma irratti dhaamsi isaaniis tajaajilli ani kennaa ture gara fuulduraatti haaluma kanaan itti fufaa namni bakka koobee jira waan ta'eef tajaajila kana dura kennaa ture hundumti keessan dhuftanii asitti tajaajilamuu dandeessu jedhanii dhaamsa dabarsanii jiru kanaafuu Odaawulleetti deemtanii tajaajilamuu akka kanaan dura caalaa hospitaalli Odaawullee gamoo abbaa darbii sagalii ijaarsee eebbaaf qopheessaa jira kana booda tajaajila achi keessatti akka kennuu danda'anis xiqqoo odeeffannoo xiqqoo argadheetan jira gaggeessaa miidhagaa kana bifa ajaa'ibaatiin hundeessaan hospitaalicha Dr. Jaafar Yaasinii fi istaafiin hundi argamuudhaan sagantaa miidhagaa kana waan godhaniif anis baay'ee gammadee achitti argamee yaada koo kennadheera Dr. Abiy bakka deemtanitti nagaataa hospitaalli Odaawullee galatoomaa ulfaadha ቃላት የለኝም ኦዳውሌ ማኔጅመንት ስታፍን አጠቃላይ የኦዳውሌ ስታፍ ሰራተኞችን በሙሉ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እዚህ የደረስንባቸው ደረጃዎች በሙሉ ከኦዳውሌ ሆስፒታል ጋር የተያያዘ ነው ኢቭን የተሸለምኳቸው ሽልማቶችን በሙሉ እኔ በኦዳውሌ ሆስፒታል ውስጥ እንደተሸለምኩ ነው ቆጥሮና አሁን የምታዩት ደግሞ አዲስ ፎቅ ተገንብቷል በጣም ትልቅ ፎቅ ማለት ነው ኦልሞስት ጂ+9 አካባቢ እና ይሄ ኦልሞስት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በዚህ ልክ ሰርቪሱ የሚሰጥበት ቦታ እውነት ለመናገር የለም በጣም ግንባታው እየተፋጠነ ነው ፕላስ ደግሞ ያንገት በላይ ህክምናውም ደግሞ እኔ ሰጠ የነበረው ህክምና እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው በሰፊው ቦር በተደራጀ ሁኔታ በመጣበት በአዲሱ ቢልዲንግ ሰርቶ ይቀጥላል ማለት ነው ለጅማን ብቻም ሳይሆን ለመላ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ይቀጥላል በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በርቱልኝ Dr. Abiyyin baay'ee jaalladha baay'een keenya beektuuni deengadda sagantaa xiqqaatu qopheeffamee ture isarratti argamee ture garaan hangeenye ture garuu hospitaalli Odaawullee sagantaa kana fakkaatu sagantaa bareedaa akkasii boleessiko Dr. Jaafarii fi Tasfuun sagantaa bareedaa akkana nama bareedaa kanaaf qopheessuu isaaniitiif galatama laafmee isaaniif amlinaa kenna Itti Dr. Abiy abbichuu jedhanii waamanii jiru abbichuudha sirriidhuma abbichuu jedhaniini waan dinqiidha kan inni hojjetaa ture bakka deemettis waan dinqii akka inni hojjetu waa tokko shakkii irraa qabu akkuma immoo asitti ergaanuu dabarsee ka'e Dr. Abiy waanan asitti eegalee tajaajilli Odaawullee keessatti ture gara fuulduraatti illee itti fufaa kanaaf Dr. Fissuun kan jedhamu waa'illi koo tajaajila asitti itti fufa waanan jalqabee adeemaa jiru jedheera waan ta'eef namoonni ergaa kana gara viidiyootiinis daawwattanu tajaajilli sun akka itti fufudha Dr. Abiy በጣም እንወዳለን አሰልቴ ለበቱላ መልካሙ ይተመላሉ በጣም አመሰግናለሁ